jechuu barbaada. Qur'aanni subhaanallah qur'aana baratuun ni'imaa guddaadha. Suuratul Baqaraa gaafa khattame warri sahaabota tokkoon sahaabarraa tahe suuratul Baqaraa fixee waliimaa godhe jedhani waliimaa godhe suuratul Baqaraa xumuree sanuu cinaa amatatti waan dhihaatu suuratul Baqaraa fixuuf hangas takka isa gaafate ammoo wayta xumuree waliimaa godhe jedhani. Har'a warri qur'aana xumure gammada baga rabbi isin gammachiise qul bifadlillaahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Qur'aana wanni ittiin gammadani tola rabbii keenyaati tola rabbiin ummata irratti oole wanni ittiin gammadan qur'aana wanni ittiin gammadan islaamummaadha wanni ittiin gammadan guddoo waan ittiin gammadanii nabii keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamiinsa isaaniiti. Qur'aana rabbiin nabi Muhammad irratti buusuudha. Qur'aana argatuudha. namni rabbiin walaa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum aayaata kanarratti tafsiira aayaata kanarratti jecha abbaa bakrii tokkootu jira. Man aataahu Allahu qur'aanan namni rabbi qur'aana isa barsiisee gama nama waan birootin namni biroo isa caalommina birootin isa mul'ate dhugumatti qur'aana rabbi isaa kenne san xiqqeessee jedha. Ati qur'aana argatuun horiirra caala. Qur'aana argatuun aangorra caala. Qur'aana argatuun sadarkaa namni duniyaa tanarratti argatu hundarra caala. Qur'aana argatuun diin argatuu jechuudha. Baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Warri har'a qur'aana xumurtan baga rabbi isin gammachiise guyyaan har'aa guyyaa gammachuu keeysaniiti. Yeroo garii biyya teenya tana keeysa wayita ijoolleen digrii wahii argatte. Digrii wahii diploomaa wahii argatte. Kollejjii wahii yuunivarsiitii jaamicaa wahiirraa ijoolleen eebbifamtee sharaa guddaan dhaabamee akkuma namni walirra waa qabuun akka guyyaa cidhatti namni afeeramee abaluutu ilmoo yoo'awu intala yoo'awu gurbaa eebbisiisa jedhamee magaalaan tun gandi afooshaan qowxii taatee gammachuu mul'isa namni. Gammachuun sunilleen hamtuudhaan ju'an akka nama tokkotti namni waa baruu gaariidha. Namni nu keessaa waa baruun gaariidha. Ammoo wanni nama ajaa'ibsiisu. Faallan sanii wayita ijoolleen isaa qur'aana fixxe, wayita ijoolleen isaa hibzii qur'aanaa fixxe, yoo'awu qur'aana qaraatee gaffixxe gammachuu akkasii haadha fi abbarratti hin agarru. Xiyyeeffannaa akkasii hin agarru. Walaa oollaa miti yoo namummaa hangi firaa dhagaye malee ta nama gariidhaa nam tokkollee nuun dhagayu. Silaa wanni itti gammadamuu qabu, baga ittiin si ga'e jedhamuu qabu, firrillee namaa gammaduu qabu, guyyaa har'a isin qur'aana xumurtan kana. Haa ta'u gaa waliimaan gurguddoon sunillee dhabamtu. Gaaddisuma amma jirru kana jalatti baga isiniin ga'ee tanaafin isiniin jaa. Baga guyyaa kana dhaqqabda wanni isiniin juuf kanaaf xiyyeeffannaan nuti qur'aana kenninu hagas maraame. Warrumti qur'aana fixeewu
nama biroo dhiisi warrumti amma quraana xumure kun hangam takka gammachuun isin dhagayamte mee deebisallee yoo naa kennuu dadhabdan hujii manaa isinii haa ta'u isinumtinuu hangam takka gammaddamme mee maalin hin beekuu danda'an amma gammachuu teessan hangam takka waan kana gatiitti kennitan hangam takka xiyyeeffannaatti kennitan hangam takka isinit dhagayama quraana fixuun kun hangam takka gammachuu akkamiitu isinit dhagayamame akkanaa bar dubbiin har'a guyyaa gammaduu ati qabdurraa guyyaa fuuteerra guyyaa heerumteerra guyyaa ilma argatteerra guyyaa intala argatteerra guyyaan gammaduu qabdu har'aa beek أكيد كعب بن مالك وقال ربين توبان ردي والله ما أنعم الله علي نعمة بعد أن هداني الله إلى الإسلام أعظم من توبة الله علي إيجا ربي كما إسلام ما نقد إلتي قدين قدو ربنا تقولي توبان الردي بو خناجي إيجا ربي نقد إلتي جلال نعمان قدان إسلام ما نجيتو نعمان قدان ديني جيتون نبينا كجو صلى الله عليه وسلم تكون كيسان غنمو نبرا قدا خرا مقينا خنا ربي قال قبتا أرغتوني فداهي جين صحابات ايني فينا جنية أرغما ربي نمني قال أرغتي أكمي جبا قال لي إرقالي هوري أربا جنيني مقينا موديلا كمالا ما في دي جمي شان مقينا VIT ajaa'iba ganamuu gabbaatee nibrarraa bilaashitti argattee galuu jechuudha akka afaan ammatti. Eeni feena jedhaniin aayaata tokko masgidatti ganamfatee qara'uutu gaala san tokkorra caala. Aayaata lamaatu gaala lamarra caala. Akkas jee Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isin har'a dhiifama. maali sagaleen dhaga'u sagaleen kiyya isin bira gayaa jira qaceellotti eegiyaati yeroon sagaleen buute akkan hin laffaani bilaash arra isini sullama guddina warra quraana fixeerran jiraa beek warra quraana khattamin haasa'u jiri isaanii dubbisuu jira isin arra sullama guddina maslaala khorsa maslaala guddina miila irra keeysanii jirtan miila irra keeysan inshaallah qur'aanni hulaa barnootaa seentan akkijuu culamaa'in alqur'aanu miftaahu lculuumi jaan qur'aanni miftaaha culuumaati jaan ilmii hunda furtuun qur'aana jaan tafsiira namni qur'aana beeku tafsiiras ni qara hiikkaa qur'aanatis ni qara hiikkaa hadisatis ni qara namni yoo qur'aanan beeyne hadisa dabruu hin danda'u fiqitti dabruu hin danda'u waan tokkollee dabruu hin danda'u durri qur'aana irraani gama arba'iinaa gama safiinaa gama siiraa qara'u gama tafsiiraa qara'utti dabran arra miftaaha argattan baga gammaddanii miftaaha argattan qur'aana qaceellotti oollaa qur'aanaa tayaa saahiba qur'aanaa tayaa qur'aana walis saahibooma asumarraan gama hifzii tarkaanfadhaa gara ma'anaasaa hiikkaasaa barachuudha juuza xixiqqaa juuza 3 juuza 2 juuza 4 juuza 5 keeysaa'u rubcu yaasiin hifzii kanaan yoo hiikkaa isaa xixiqqeeysaniitum akka humnatti rubcu yaasiin yoo hiikkaasaa baratan kaan xiqqoon itti deemaa hiikkaa qur'aanallee beekuun dirqama eegan hangana isiniin je'e ustaazota adda addaa kaarraa caayaa kana jala jiran ustaazota adda addaa warra har'a ijoollee barsiisanii ijoolleen eebbifamtu warra immoo eebbatana gammadee dhufees warra caayaa imoo kana jalatti waa barsiisu caayaalee adda addaa kaas jalatti waa barsiisu hunda keeysanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada barnoota kana bifa kanaan karaa zuumin ta'us karaa imoo kanaan ta'us karuma adda addaatinuu
haala rabbiin laaffisetti fayyadattanii qilleensa kanarraan namoota akka baru taasisuun keessan akka nama tokkotti galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Caayaan kun Qur'aana baruu barsiisuu qofallee osoo hin ta'in ilmii biroollee kitaabota as jalatti namni baratee diin isallee as jalatti tiifamee fi dowrii Qur'aanatti namni sharrake dowrii ilmitti namni sharrake irra nagaya karaadha. Duniyaa tana keessa karaan irra nagayaa yoo jiraate karaa Qur'aanaati. Karaan irra caalan karaa Qur'aanaati. Karaan irra najaa nama baasulleen karaa Qur'aanaati. Caayaan irra caalu caayaa ilmiiti, caayaa hadiisaati, caayaa Qur'aanaati, caayaa zikriiti. Gaaddisa zikrii, gaaddisa ilmii, gaaddisa muhaadaraa, gaaddisa gorsaa, gaaddisa kanaatu Rabbi biratti milkiidha. Galatoomaa isinilleen isiniin jechuu barbaada. Namoonni irraa hafaan warri carraa kanaa karaa adda addaatiin carraa kanaan argatiin gama carraa kanaa akka dhuftan isinii dhaama. Namoonni carraa kanaan argatiin alatti haftan yeroo amma jirru kanarraa kaaftanii yeroon hin dabartu gama carraa kanaa dhuftanii caayaa kana jalatti miseensa taatanii caayaalee adda addaa jechuu kiyya warra adda addaa kawaa barsiisu jalatti miseensa taatanii akka barnoota Qur'aanatii fi barnoota ilmillee barattan isinii dhaama. Fitinaa hunda, fitinaa duniyaa, fitinaa akhiraa, fitinaa akhiru zamaan, fitinaalee amma harkaanu qabdu ta akkaataa isii wallaalle hunda dawaansiidha. Darajaa duratti al-ilmu sharcii jedhaniin. Barnoota shari'aatu dawaawaa hundaati. Akka gama caayaa kanaa dhuftan isinii dhaama. Warri caayaa barnoota ka Qur'aanaa adda addaa ka ilmii jala jirtan hundi keessanuu sabri isinii dhaama, obsa isinii dhaama. Obboleeyyummaa Islaamaa isinii dhaama. Obboleeyyummaan Islaamaa ta'arra caayaa tana jalatti walgeessan tanarra wanni gaariin jiru. Namni waan tokko yoo gatiisaa wallaale tiifatuu hin danda'u beek. Obboleeyyummaan bahaa fi dhihaa fi Itoophiyaarraa fi biyyoota adda addaa hundarraa caayaa kana jalatti walitti isin qabdituun islaamummaadha. Obboleeyyummaa tana cimsuu tokkummaa cimsuu عليكم بالسمع والطاعة جاب النبي صلى الله عليه وسلم والدقو والجلديمو إيمون تني شيخا وقبدي غاري أستاذا نقبدي أميرا نقبدي أكا ولي قلت اللي أميرا قبدي والدقيني والجلديمو مرتيسادا والمرية اللي مرتيسادا وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله شوران والمريتني والدقيني إلى في إلامي مري في مربا وانجان يا مسكينة والله زبنا نبني بروتو نبني خايو تكلين كمن دركتي خايو دنياتي جيتش ولد خايو دنياتي جيتش توكوتاو قبساو وري إسلاما خربين توكوغودي وري قرآنا خربين توكوغودي warri nabi Muhammaditti amane kharabbiin tokko godhe hoggaa adda dhiibbatu hoggaa wal dhaga'uu dhabu hoggaa walii ajajuu dhabu fashalli akkanaa duniyaa gubbaan jiruu beeki. Beekumsa keessa hoggaa gama shuuraa dhufnu beekumsa kee bishaan irra dhugi darajaa teetillee bishaan irra dhugi marii tanaaf shuuraa kanaaf bitamii kanaaf oggolii akka tuuttitti walii galtetti jala deemii tokkummaa keessan jabeessaa haala fokkataa adda addaa gosummaa waan akkanaa ijoolleen fedhu gosummaa yoo naannoo yoo gandummaa namni quraanatti amane waan akkanaan haasa'u beek namni islaamummatti amane nama ganda haasa'u namni naannoo haasa'u nama guyyaa aduu baatu lambaa shidatee deemu jechuu aduu keessa aboo maali jennaan ni ibsadhaa jee bara. Lambaan guyyaa ni ibsa. Namni waan adda addaa qabatee caayaa islaamummaa jala jiraachaa
waan adda addaa qabatee deemu jechuun nama guyyaa faanusaa yoo lambaa shidu jechuun lambaa shidatee deemu ibsatuudhaaf aduun ifaa jirtu. Oduu aduun islaamummaa iftee jirtu lambaa tokko tokko lambaa gandummaa, lambaa naannummaa, lambaa gosummaa, lambaa miskiina wallahi. Lambaa kanaan yaa'inaa qur'aana rabbii harkaa qabdanii tokko tayaa wajji deemaa isiniin ja'a. Waan hin odoon tuyne biran dabarre namoota tokko tokko caayaa iimoo kana yoo zuumii kana bakka namni itti wal barsiisu kanarraa komii qabu. Komii waan kanaa haasa'uun namoota garii arga. Yaa Rabbi. Sheekh yani jirtani ittifaqa jirti sagaleen teessan Wanni to na dura telefoona wayii narra seenee ni dhageessani. ni jirtane Wallahi telefoonni kun gorsi kiyya kunillee xiqqishoo yoo tuqeen beeyne abbaa dawwalu kana. Miskiina wallahi. Amma waan isinii iyyuu dhagayaa jirtanii mi baabaa kiyya. yakka ajaa'ibaa dhageenya gorsi keessanaaf namoota tokko tokko komii wayii kaasu caayaa iimoo kanarratti yoo harum bakkuma namni islaamaa itti wal gahee quraana qara'u yoo hadiisa qara'u warra komii waan ka gizee garii akka amantii fakkeessanii isini warri caayaa kanaa maallaquma namarraa guuratuudhaaf horii namaa nyaatuudhaaf maqaa quraanatiin yeroo garii haasawa akkanaa yeroo garii akka nama fatwaa godhuu fakkaatee nama dhiyaatuun torbaan dabre kana keessa argaa ture. Yeroo garii dogoggora namoonni tokko tokko dogoggoreef jecha maaddaa quraanaa diiguudhaaf nama yaada adda addaa kennu. Namoonni suni gariin isaanii waa'een quraanatu isaan ilaalchisu. Yaadallee irra kennuu hin dandayan amiin maal jeenaan jedhu. Bakki inni jiru bakka birooti. Wama quraanatu afaan hin dubbatuun sunu haqiiqatti waan ulfaataadha. Waan isan nayne keessa gale. Caayaan iimoo quraanaa kuni akkan allaalutti ani quraanallee caayaa kanarratti hin qaraasu. Ani walgayii bakka kanallee dhufuu beekan. Abdurrazzaq kun na cinqinaan asiin isinitti as ba'e malee ani hedduu bakka qilleensarrallee sharraku warra lafaati. Ammoo yaada sirraa'uu qabu. Namoonni hanga fedhillee yoo waajibbe quraana jibbuun bakka quraanni itti qara'amu jibbuun nama quraana barsiisu balaaleffatuun yoo caayaa balaaleffatuun kuni adeemsa sirriitii miti. Namoonni kana uf sirreessuu qaban ilaalcha kiyya kun. Iimoo bakkiti iimoo jechuun lafarratti akkuma oollaa tokko yoo afooshaa tokko jechuun. Hawaasuma lafarra jiru kanaatu iimoorra dhufe malaayikaame. Hawaasuma lafaa kanaatu asirratti ol bahee qilleensarratti waa wal qaraasisa. Akkuma hawaasa lafa jiru kanarratti dogoggorri jiru namoonni asirra jiru kun ustaaza barsiisurraa fi hanga barattootatti dogoggorri argamuu ni mala. Hoggaa afooshaa keessaa nam tokko dogoggore afooshaa hunda abaarammoo namticha dogoggore abaaran. Iimoonis afooshuma bara afooshuma takka ta'e walitti dhufte jechuudha. Namni as keessatti dogoggora yoo uume abbuma dogoggora uume dogoggora sarraa gaafatama. Fedhu namni sun barsiisaa ta'uu danda'a, fedhu barataa ta'uu danda'a. Yoo barsiisan dogoggora uumellee dogoggorri sun ka barsiisaa ta'e malee caayaa kanaatii miti. Yoo barataan dogoggora uume barataan lamaan as jala baratu dogoggora uumellee itti gaafatamni kanuma warra dogoggorooti malee
Hacaayaa yoo gaaddisa kanaatii miti. Akkasin naa fudhadhaa hundi ijoolleen tiyya bakka adda addaa jedhe yeroo garii aartanii darasaan namni lama ka quraana qara'u dogoggora yoo uume akka waan gaaddisumti kun gaaddisa sharrii ta'etti narraan fudhatinaa ijoollee tiyya. Wanni kun oofee rabbiin wal afaan nama dhaaba hantuuta baarreerra deemu baarreef dhabanii jaan. Namni ustaaza taatan ajaluu na dhaggeeffadhaa ani wanni nas dhufeef isin faarsuuf himi. Namni ustaaza taatan dhiiras taatanii dubartii taatanii akka gaariitti uf eeguun dirqama keessan taatu. Akka gaariitti haasawa keessanillee eeguu, haasawa keessanillee eeguu, jechoota keessanillee eeguu, kabajaa quraanatiif ulfina quraanatiif jecha namoonni ololaaf qophaa'e baay'ee waan jiruuf, namoonni dubbii teessan hataa deemu waan jiruuf, haasawa haasoytanillee akka gaariitti eeguu, niyyaa teessan akka gaarii qulqulleessu. Niyyaa saafii quraana rabbii barsiisuudhaa gootanii kabajaa fi ulfina gaaddisa kanaa akka gaariitti isitanii bakka isin hin fakkaanne hin dhaabbatina, jechoota isin hin fakkaanne hin ji'ina, namoota hin fakkaanne wajjin dhaabbatina, wanni isinii fi barattoota walitti fidu barsiisuu qofa, baratuu fi barsiisuu qofa. Akka gaariitti akka caayaan kun sababaa keessanii wama ufii jaartan deebitanii hujiilee hin fafakkaanne takka takkaan akka isin harkaan diigamne yoo bakkittum maqaansii akka hin fokkifamne akka gaariitti ustaazni hundi uf eeguu qaba. Dhiiras tahee dubartis taheetu. Dhaamsi kiyya akkana fakkaata. Akka warra arra eebbifamuttillee akka warra qaraatii tana qara'aa jiruttillee akka warra amma dura asin dhufin kadha ala jiru gama kana akka dhufuttillee warra immoo komii qabullee warra hundaafuu dhaamsi kiyya kuni dhaamsa abbaadhaa dhaamsa sani duuba. Dhaamsa kiyya isin hundi namuuni qeebala jee yaada. لأنه بابا جتني ميجتك بابا جتني رديبون انتو نام سخية إن شاء الله دنيا آخرة اللي اسم فيدا خنا اسم جو بربادا قويا برخاي سني عتاسسو وريا را اي بفمتن بقى جمدن ماتين تيسن الليل بقى جمد اسم جو بربادا جزاكم الله خيرا ادو سنت ديرت اللي ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.